ما المضاربة كنا بدتها يدي بلال خيجة قوبي مه يرد سيجورو جرامتي بدأ قوبيتي قوبي إيسني برنا نانين تكلم كل إنشين كوبانا أتبود اللي بويلة أرومولة مراچو إتلة جراخ يلا سبت ربي قدي تنتلين سيبرج ربريتي يا كالي جبادو سنجا حمتي المونسن isiin ammoo ilmoon san gartee qeensa xiqqashaa tokko mus miidhuu gubuuni najjeesaa cinaa deddeemteeme kasitti miidhime. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa jirtanii jajjabaattanii isin jechaadha. Alhamdulillah nutis jirra kunoo. Isinillee baga jiraatan nullee baga jiraanne alhamdulillah as keenya jirra. Amma booda as gaa bakka rabbii nuun ga'u isumaa beekaa jechuudha alhamdulillah. Arra fooziyaatu maal nu qabatee dhufte jechuun keessan hin oodu. Ammas kun viidiyoo biraa qabaddeetiin isinii deebi'ee jira. Alhamdulillah viidiyoon engadda hojjennee firaankii sanirratti iseen gartee ilmaan Oromoo hunda keessanuu warreen hedduu gartee koomentii jalatti koomentii adda addaa nuu kennitanii gorsa gartee wal bira dhaabbaddaa jettanii wardaa biroo hoo fooziyaa maaliif hin dhaabbanne jettanii gartee yaada keessan nuu keessanillee hedduu takkaan isin galatoomfadha hedduu takkaan isin jaaladhaan hedduu takkaan isin kabaja akkasumatti illee hedduu takka galatoomaa obboleeyyan kiyya maaliif jennaan wardaan dhugaadha hedduu takka rakkoorra jirte hedduu takka gartee nama hundallee yaada keessan hunda nu galchitee jirte obboleeyyan kiyya maaliif waan gartee isirratti dalagamu jira kuni waan hedduu takka suukanneessaati waan hedduu takka gartee keessaafuu ilmoo gizee ja'anii ilmoon tungaa hammatti namatti dhagayamtu isin hundi ni beektan jeetii yaada akkasuma dhugaadha anillee hedduu takka yaada keessa nu galchitee maaliifin gartee viidiyoo isiniif maruu naaf hin mijjooyne yeroo gartee isin bira dheenus yeroo gartee rakkoo kana gaafannu yeroo barbaannu nuuf hin mijjoonne jechuun yeroo maleedha yeroon gartee nuti gartee hojiirraa dhufnee gisuma sanuu wal bira dheennu waan nuuf hin mijjaa'iniifiin viidiyoo gartee wardaa wajjillee isiniif maruun naaf hin mijjaa'inii jechuudha. Waan biraatii miti viidiyoo ol bahee waan hin dubbachuu dhabeeftanuma ammallee egaa koomentii teessanii fi hundallee gizee ilaalee hedduu takka nuuf yaaddoytan hedduu takka rakkataa keenyaaf hammam takka akka yaaddoytan isin harkeetiin jira maashaallah isin raayyeetiin jira dirqama gartee koomentii teessaniitu gartee ol baheetillee anillee akkaan isin maru na godha jechuudha maaliif akka suukanneessaa gartee intalti sanii micaarratti oofu jirtu jechuudha biiftuun ol bahee viidiyoo maruu hunaaf hin mijjooyne jechuun maaliif jennaan suukanneessaa haala hin taane micaa xiqqaa sanirratti jechuun daa'ima afaan hin beekne daa'ima dilii hin qabne irratti gaggeessu jirti jechuun saniifuu koomentii teessaniif hin gartee ol beellee isinii maree arrallee taanaan barullee taanaan wardaa nuti bira jirra qaceellottillee bira dhaabbanna waan takka ilmoo siitirrallee hin gahu anallee odoon ta'e namni hundilleen akkasumatti bira jiran ilmaan Oromoo isin warri halaala jirtaniif hordoftoonni fi kabajamtoonni keenyalleen du'aayiidhaan jajjabaadhaa bira dhaabbadhaan isiniin ja'a maaliif inshaallah akka rakkattetti hin haftu ni ballatti. Maaliif jennaan namni hammam takka yoo holammeessellee hammam takka gartee hijaa walii yookaan aara walii yoo qabaatellee maaltu ilmootti nama bobbaase ilmootti waan nama bobbaase hin jiru. Daa'ima afaan hin beekne irratti waan hin taane jechuun kun dogongora. Dogongora irra guddaati. Maaliif intaltitu yeroo takkarra yeroo lamarra itti deddeebitee jirti. Itti deddeebitee jirti jechuudha biiftuun. Biiftuu adabaan gad teessa moo gad hin teessu. Yoo waan biraa yoo gootu dadhabdee ummatuma gurguddaan qabattu badala ilmoo kana gootu haadhuma sana yoo feete akka feeten gootu abbaa gaa duraanuu dhageleessitee akkuma dhageleessitetti jirtaa jechuudha. Isa gaa nama kanaa ka ilmoo isaatirratti gartee ilmoo isaa waan kanarratti hojjechuu jirtu kuni kanuma jiraatu jechuun qalbiin waan jirti hin joonan qalbiin akka kiyyatti qalbumaatu miidhamee qalbiin fayyaa hin qabduun jaa akka kiyyatti namni fayyaa ka ilmoon isaa rakkina kun irratti dalagamu jiru waa caljee'n ta'a waa caljee bobbee hin galu isii wajjuu jira jechuudha inni maaliif dhamee jira haa dhamee akkuma dhameetti jira jechuudha inni ammoo biiftuu tasii ni teessiif. Biiftuu ati waan hin siidhaamu asirratti. Ilmoo kana nagayaan galchita moo hin galchitu? Nu duraa bakka itti baatu hin jirtu. Amma waan hin siidhaamu asirratti aan. Ilmoo sana akkasitti qushaasharra guurtanii qabdee gubuu fi micaa hoguu gubdee sana akkam ta'uu deemta? Meeta ilma namaatti dhiisi. Tarabbi duraa akkam ta'uu deemta daa'ima akkas gootee rakkite. Ibidda akkasitti itti shiddee gaara san keessoo maaliif oofta micaa? Akka gootu ni dhabdee?
haadhumaan garaa gubeechuu filaa addi sanii dhaqiif ka nama akka keetii isiin firraa si dhorkiti dhaqi isii san bira isii maaf akkanan goone badala gartee daa'ima jalaa fuutee isumaan rakka isumaan gartee waan hin taane keessa galcha jettee waan akkanaa ilmoo sitti irratti yaaduun sitti hin ulfaatu ati tokkollee yoo nama sammuu qabu taate waa daa'ima akkas hin gootu yoo hamma feete haati ilmoo sanii si miiteehu daa'ima akkas godhuun kee hedduu takka dogongora jeetii yaadan akka kiyyatti balleessitee badii gurguddoo qabda deebisi ilmoo haadhaa fi feenaan namuma gurguddaa akka keetii gartee wajjin wal faami malee ilmoo daa'ima hafuura irraa baafadhu galchi ilmoo namaa deebisi tolaan galchitus dirqiin galchitus ni deebiti ilmoon. Akka akkasitti irra guurtee carqa hunda irra guurtu sanitti mee gubi waa godhime wardaa nuti ilmaan Oromoo bakka jirrutti jechuudha. Hanga dandeenyutti gartee sibira jirra waan dandeenyuun gartee sibira dhaabbannee ilmoo teessan gartee akkaataatti baaftu. Akkaataatti gartee rakkoo san keessaa biiftuu harkaa ilmoo san baaftu sibira jirra. Arrallee taanaan borullee taanaan obboleettii tiyya qaalii. Hin booyuu hin woywaadhuu jetteemi hin woywaatiin ammoo dirqama nuti sibira jirra. Sibira jirra maaliif dhimma obboleeyyummaa jechuudha. Dhimma obboleeyyummaa san yeroo akkanaa kana yeroo rakkatte akkanaa kana yoo sibira hin dhaabbanne yeroo akkam sibira dhaabbanna. Ni jirra nuti lubbuun jirra. Odoo nuti as keessa jirru har'a magaalaa sanaa Yaman kana keessa odoo jirru ilmoo sanirraa biiftuun gartee qeensa tokko cabsite taanaan waan isii qabataa arguuf teessi. Arguuf teessi. Ati immoo taniin siidhaamu wardaa jabaadhu. Akkuma jabaattetti jajjabaadhu. Jabaadhu inshaallah maaliif jennaan rabbii sibira jira waa hundaafuu. Rabbii gaditti immoo ilmaan Oromoo ka sibira jiruu fi ka sibira hin jirrelleen du'aa'iin sibira dhaabbata. Jajjabaadhu namni rabbii isaa qabate waan dhabe hin qabu. Miidhi ilmoo sanirraati yoo ati jiraatte lubbuudhaan ni laalta. Ammoo waan siidhaamu waan takkata beekuu qabduun akka amma ati godhachuu jirtu kun sin baasu. Akka amma ati godhachuu jirtu kun sin baasu. Maaliif sin baafne dogongora ati hojjechuu jirtuutu sin baafne. Yoo gartee dhiifameettee ganaas baatellee dhiifama yoottellee akkatti dhiifaman jenne haadha tana akka ati godhuu teessu sumaaf beeka. Akkuma isin jettee gartee yoo ilmoon san nagayaan galteefillee yoo ilmoon san karaan deebitellee rakkin akkas isa gootee ja'ajaa gootee kasi gaara keessatti ilmoo daa'ima homaan beekne jechuudha. Ati nama maali dura qalbumatee tanaa si baruu fadhaan nama maaliitu dura daa'ima xiqqaa sana akkas goggoduun sirraa fakkaatti qalbiin tun akkamis si dandeesse dhalaadhaa miti ati tun ayyee yoo dhaltee jiraatteef yoo amma dura yoo dhalteellee hin jiraanne ganaa dhaluuf teessa dhalaati ati haadha ta'uu teessa ganaa akkamitti ilmoo nama akkas gootati garaan si dandee. Garummaan si dandee kasi gaara keessa ooftee harkaan sanuu kasi kushaasha siifi darsika keetii sanis irra guurtee gubuudhaaf haadha garaa guufa akkas gootaami akkuma isin jettee maashaallah nama gartee imaana qabu rabbii bira jira rabbiitu isii jabeessa garaa isii hidhattee jabaattee gartee dhiigee ilmoo isii baasuudhaaf nutillee gartee wajji jira wardaa wajjin harka mirgaatiin wal qabannee jechuudha wardaa wajji jirra arrallee borullee. Wardaa teenya cinaa dhaabbanna hamma isin ilmoo san gartee rakkoo san keessaa baaftutti. Ni baati miti ni baati. Rakkoo takka irra gaggeessee akka ati jiraattu iflaalimee magaalaa tana keessa. Akka cinaa deddeemtanii siifi qushaasni akka keetii san ilmoo daa'ima san akkas goggootanitti tamaam akka as keessa jiraataniif laala. Arrallee borullee akkuma siin jeetti wardaa tiyya obboleettii tiyya qaalii waan hin siidhaamu yaada boochee hamma boochee. Siigee gana akkuma jettee daddafnee ilmoo san gartee bakka jirturraa ilmoo san jala daleenne halkanii guyyaa kan rafne jechuudha. Bakki rafnu hin jirtu. Maaliif jennaan daa'ima azabamu jira. Dhala akka teenyaatti ta'e ilmoo tan akkas gootu. Jala deemnee gartee bakka isin jirtutti si cinaa dhaabbannee jechuun hamma dandeenyutti. Rabbii gaditti si bira jirra si cinaa dhaabbannee ilmoo tana gartee rakkoo san keessaa baasuuf nutillee dhiiga ilmoo teetii baasuuf rakkin akkasii ilmoon ta'e rakkatta san rakkoo san keessaa baasuuf kafaluufillee qophee. Ati miti anillee si cinaan jira ilmaan Oromoo hedduudha namni si cinaa dhaabbachuu jiru du'aa'inillee warrillee nu bira hin jirre du'aa'iin gartee si bira dhaabbachuu jirani arraas taanaan boruus taanaan wardaatiyya yaada hedduu keessa galtee jirta dhuguma nutilleen haadha hedduu takka garaan nu badee yeroo ciifnu hunda dubbiin tun akkana nu yaaddeessu jirti.
وانت كان الرياضين سنجا إن شاء الله جبادو دعاء سيقودا ربي سبرا هذا بتو جبادو ربي قدت كمان سنجيت نتلين سبرا جرا إن شاء الله أكنا سنجا ورداتي جا أنا دعاء سيقودا جمع خيان سبرا سنجرا ورين أك خيات لين هدو دنا من أرومو سبرا جرو ركو الموت هذي سن كيسا باسوف نتلين كوبوينة جراتو إن شاء الله أما بودا بل إن أنا قرتي واي الموت هذي رتي هندوينة الموت باسو لا هندوينة جرا إن شاء الله هم الموت يتركت تكا ومالي مكان سيدا بيفتون خفلوف تيسي يجودا مالي الجنان إرا خفل موتيسي خرانجت تولي هم متعسن كذي الزبدة إرا خفل موتيسي مال متعسن قبتي متي نين قبتي كوشاشة كسي بولي قرتي متي إسي قبا موتا إسيتو قبا موتا بولتي أرمو ما جتي أقول كتة قد منفجسيني إذا ما في تخطى أكسوتيس تمكن متعهنا قولوا جرتو بودر سماتو أكمل متعهنا قولوا قوتي قلتي سرا خفلو متيس نهون دي سرا خفلو تاني مش هذا كفا نهون ده جران كأني كنا نجوبة جرة إسنجل دلنا بكا إسنجرتن جرتة بربانة الموت أنا باسودا كوبي ده نهون دي خنياو أكما جرتة كاس جوجرة تسانتي أتيلين كوباي يرو جرتة كبامتي أركي خنيا دفتة أركا هذا بلال دفتة أكما أما جوجرة جرتو خنا جوجرة دو سلارة أنك أباتة هذا ملته جوا عكس والجوتو هجامة كيسي كباتة له الموجي متي sodaatu waan kana gootuun siriidhaan nama damaaftee ilmoo namaa fuutee jaajaa gootee rakkoo dila kana nama rafdu maaltu fidental gurbaa feenaan fuudhee ejjiin ka maali waan rakkoo dila kana fide maali dhiirumaa itti ati rakkoo dila kana fidda akkanaan sinjaa siifiin dhaamsa dhaamaan badiitti jirtu nana booda deebi galchi ilmoo haadhaaf deebisi deebitullee sirraa kafalamu deessin sinjaa hordoftoota fi kabajamtoota khiyya waan micoon tuna juttu intee tuna juttu hedduu takka gartee garaa nama gubdi nama aarsiti akkuma isin jettanitu nuti hordaa bira jirra dhibbaa fi dhibbatti ni gargaara jechuudha akkanaan isin jee inshallah hamma gartee viidiyoo biraa qabadhee isin dhiyaadhu ta gartee umma bilaal gammachiifteetu ta bilaal gartee bakka sanarraa baaftee akkasitti gammachuudhaan ولد تشانو إن شاء الله فيديون أران تنا فوزيا تنا ما فكاتين سنين جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.